Galgala amma eegalam. Sagantaa keenya irraa keessatti weellisaa Kadimartuu dhukkubsatee iddootti yaalamaa jirurraa haala amma keessa jiru iyyafanneerra. Maatiin kiyya maatii qabsaa'otaati. Haati xiyyaas loltuudha. Anaa ji'a jahaa dhalatee wareegamtee jechuu na deessee akkasuma gara daggalatachaan hojjechuuf. Artist Kadimartuu Yuunaayitid Kingdom magaalaa Maanchesteritti dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa akka jiru BBC'tti hime. Hospitaalatti yaalamaa jirurraa BBC'tti wayita dubbatu eelaa bara dheeraadhaan miidhamee akka yaala argachuuf jiru ibse. Dhibeen waggaa 20 oliif obsee qabadhee jirutu jira. Wayyaaneetu na cabsee jechuudhaan ka'umsa dhibee isaatii dubbata. Lafeen isaas cabee wal'aansa dhabee ture amma yeroo baqaqsanii yaaluudhaan wal'aanamu akka itti hammaate kaase. Artist Kadimartuu akka jedhutti erga bara bulchiinsa TPLF sadafii qawweetiin lafee cinaachisaa cabsanii hanga yoonaa wal'aansa sirrii argateen beeku. Ani takkaa of yaadadheen beeku. Oromoodhaaf yaaduu malee ofiif yaadeen beeku. Waa'ee jiruu tiyyaa, waa'ee ilmaanii, waa'ee haadha manaa yaadeen beeku jedha. Ani ergan dhibameen of arge, erga qaamni kiyya dhumeen of arge. Kanaafuu mana yaalaa deemuun amma dirqama ta'ee jechuudhaan dubbata. Sagalee laafaadhaan waan keessa darbe yaadatee wayita aslii galgaluuf ibsu garaan isa hammaatee miiraan akkasiin dubbata. Hospitaalatti wal'aanamaa jiru keessa. Qabsoo Oromoo irratti miidhaa ga'ee kan kee namni hedduun hin beekaa. Namooti hin beekneef ka yaadachiisuuf akka itti miidhamtee har'a dhukkubsattee waggaa ganaa eeloo gaafa sirga'een agama miidhamaa jirtu nu yaadachiis maaltu ture gaafas maaf akka sireebanii eentu sireebe. Leenjisaa qeerroo bilisummaa Oromooti. Falmataa mirga dhala namaati. Yaabeelloo guutuun ni beeka gaafataan. Mooranticha kiyya bira dhaqee yeroon qeerroo 500 eebbisu magaalaa Yaabeellootti halkan dameen tikaa wayyaanee motora 6 waan iraataan bitadhuun xumeerraa fudhadha jee mana xumeetti osoo hin deemu achitti motoraan dabarsanii qaama guyyuu ture jechabsanii yoo ijoolleen ta'e halkanii gite akkasitti boorantichi guutuun mana jedhasanii ni gubne jaanii gabbaatti irrateetii jena hidhattidhaan Kader. Andubeekiya himamee waan dhumaatiif kitaaba guddaadha. Waan akkanan darbiidhaan fiiman kanaan haasawame dhumu miti. Akkasitti boorantichi kiyyaa na caccabsanii guyyaa sanii walii utaallee anis caccabsee dameeti kaa'echuu ta'uyyaanii akkasi silaa kan lubbuu xiyya balleessan. Ijoolleen teenya harkitee ishitee halkanii boorantichi guutuun ba'ee manaan irratti gubaa ilmeetii jana jalatti dhaantanii abbaa tuffatu saree jalatti dhaananii je'ee biyyi guutuun garagalte. Kan nagayaafiin dhufee je'ee biyya tasgabbeessee akkasitti deemee jechuudha. Boorantichi biyya guutuun ni beeka. Achitti illee akkasiin na caccabsanii jechuudha. Dubbummaan tiyya asliyaa teenya. Jirummaan tiyyatuun kan waggaa 30 guutuu takkaa jireenya waan jaamu harka hin beeku. Haadha tiyyaas ijoollummaan hin dhabe. Abbaan kiyyaas qabsootan irra maraatee dhaban. Ani jireenya waan jaame kana harka hin beeku. Beekamtiis lamma namni haasootanas quba hin qabu. Haa ta'uu har'a muummicha ministeeraatis taatee Oromoo faffacaatee wal quba hin qabne ta'an Oromoofiin jechuu qaanfattu har'a tokko rabbi naa taasise qabsoosaniin kana taasise jechuudha. Wannummaan ati argitu kun hundi kaniin an dhiigatu fi seenaan ammas himeen taasise malee hayyoottan kana hunda kaniin an taasise malee kan tokkoon saayifiin of taasise gaafa nan qabsoo eegalu tokkoon isaa hin jiru. Har'aan tana hayyoottan kana hunda fidallee isin hunda fiduu kiyyatti I am happy. I am proud of me. Ifin dinqisiifadha. Ana addunyaa kana hunda dalaguu malee ammaas yoo ta'e dalaguu malee irraa quban qabu. Takka maallaqa durguu Oromoo irraa guurra danbeeku. Oromoo irraa qabsaa'uudhaaf ooma kiyyaan itti fixe. Takka itti qoodeen beeku. Rabbi kan naa tolchee. Waa hedduu naa tolchee. Maraatee jettu waa'ee dhimma kan keetii waan ijoollummaa kan keetii namni guddoon beeku waa'ee ijoollummaa keetii naa ibsi. Maatiin kiyya maatii qabsaa'otaati. Haati xiyyaas loltuudha. Anaa ji'a jahaa dhalatee wareegamtee jechuu
magaalaa qobboo sanattiin qobboo jaamtu dadara kan asitti gartee na deessee akkasuma gara daggalaa dacha'anii wareegamtee jechuudha. Artistiin kun sirboota warraaqsaa sabni akka mirga isaaf falmatu kakaasaniin beekama. Uummata Oromoo biratti immoo akka qabsaa'aa gameessaatti ilaalama. Warratti maaf keessu robanuudha. Walalicha immoo Dr. Biiftuutu bana. Adabbii lammaffaa. Adabbii lammaffaa immoo aniif biqiltuu waa'ee qorataa haasofnaa ati callistee ni ilaalta. Sadaffaa. Adabbiin sadaffaa immoo bishaan burcuqqoo lamatti fiddaniit mataarra keewwatanii walitti gaggaragalchu. Qorataan irratti faarsisan teessanii takka jedhu. Lammaffaa walaloo kakara dhagahaa ooltanuu dhingaa walaloo dhageeffatan bishaan asii akkasii buusa. Faamilii taaphaa. Faamii koo? Hin mul'atu garuu nuti akkanatti miti ka'u hundi seeraan itti naqi. Qoykaa. Itti mana kuumi kasi feetan. Itti naqi. Akkana qubaan hin qabin ka maaf qubaan qabdaree? Qabi. Si'a shan gootaan amma immoo dabale ammas naannessi. Guys, taap godha inshallah aarsaa jaalalaa kafala malee anummaan jarrummaa isuma narratti hin faarsitu jaalalumaa faarsaa. Yaalaa naqinna ita. Jalaan kaffala itti afaan hin dubbattaa gochaa nutti agarsiisi kan. Ol kaasi. Ara taap godha warri asirtanii mana gara ol kaasi qoofisan. Hin tuqiin qubaan. Hin ta'u qubaan tuqaa hirtaa. Hin ta'u. Ol kaasi sasan harka kee. Ol kaasi. Ol kaasi. Ol kaasi. Ol kaasee akkas. Ammas dabalee immoo sanaan. Ol kaase. Naqittam jedhe. aarsaa jaalalaaf kafalamu laala ka guys. Aizosh. Afur. Akkanatti nutti agarsiisa. Dhiisi qubaan tuqiinii ol kaasiin. Yaa oluma kaasi. Maaliif wal daganne maaliif wal ifanne maaliif gaafa jirru wal cinaan dhaabbanne kadir ilma sabaaf hajjii garraamummaa jabaa sabaaf qaalii hiikkaa sabboonummaa saba keetiif jecha meeqa dhamdamteetta umrii ijoollummaan saba keef joorteetta waan ati nuuf taate maal jedhee akeeku akkas taata jedhee tasa eegeen beeku. Nuuf jecha of dhabdee ofii kee hanqattee Oromoodhaaf jechas maraataa jedhamtee fakkii cichoominaa barsiisaa dhalootaa hangafa hundumaa mootii artistootaa akkas ta'uu keetu keessa koona gube walirraanfachuutu bu'aa kana fide.